Lolli doorsisaa dhookataan jalqabee dhoohee dirree waraanaa bal'aa diinota humna guddaa qaban lama gidduutti ta'eeram. Wanti haleellaa qilleensaa tokkoon jalqabee amma wallabdee guutuu ta'e gadi fageenyaan magaalota, hospitaalotaa fi manneen jireenyaa gubaa jiran. Misaayiloonni balali'aa jiru, saayiraniin iyyaa jiru, uummanni nagaaf jecha lafa jala dhokatee jira. Addunyaan immoo hafuura ishee qabattee ilaalaa jirti. Iraan haleellaa Israa'el kana dura raawwatteef deebii jajabina kennitee naannicha raasaa jirti. Opereeshinii waadaa dhugaa sadaffaa jalqabuu isheetiin Iraan ofirraa ittisuu qofa osoo hin taane kana booda akka hin callisne addunyaaf mirkaneessaa jirti. Gabaasa kana keessatti waraanni kun akkamitti akka hammaate, eenyu akka miidhamaa jiruu fi itti aansee maaltu ta'uu akka danda'u isiniif himna. Waa'ee humna waraanaa Iraan, sodaa Israa'elii fi balaa guddachaa dhufe naannoo guutuu fi tarii addunyaa gara waraanatti harkisuu danda'u barattu. Waraana guyyaa 8 guuteen Iraan haleellaa misaayilaa cimaa Israa'el irratti roobsite. Akkasumas Israa'el jeetti 60 ol fayyadamuun Iraan haleellaa bulte. Waraanni Iraan fi Israa'el gidduu jiru hammaataa dhufeera. Kamisaal kan kibba Israa'el misaayilaa fi diroonii hedduun haleelamtee bulte. Haleellaan kun marsaa 15ffaa keessa seeneera. Iraan misaayiloonni ishee buufata waraanaa Israa'el fi sirna ittisa qilleensaa magaalota keessa naannoo namoonni nagaa jiraatanitti kaa'aman rukutuu beeksise. Misaayiloonni tokko hospitaala Sorokaa Beersheeba akkasumas naannoo hospitaalaatti dhiyootaan rukutaniiru. Iraan hospitaalota osoo hin taane buufata waraanaa naannoo sana jiran irratti xiyyeeffachuu ibsitee jirti. Dubbi himaan eegdota warraaqsaa akka jedhanitti Israa'eloonni hundi lafa qabame akka gadhiisan akeekkachiifnee jirra. Amma bakki nageenya qabu hin jiru. Ittis isaanii Iraan doomin hojjetu. Samiin Israa'el abidda keenyaaf banaadha jedhaniiru. Israa'el Aljaziiraa dabalatee miidiyaaleen hedduun biyya keessaa akka gabaasa hin goone dhorkitee jirti. Miidiyaaleen miidhaa misaayilii Iraan geessise akka gadi hin baasne sodaachaa jirti. Sababa waraana kanaatiin ammallee lammiileen Israa'el hedduun gaaddisa lafa jalaa jiraachaa jiru. Akkasumas garriin isaanii kontiroobaandiif maallaqa hedduu baasuun gara Qophiroosii fi Giriikitti miliqaa jiru jedhame. Waraanni Israa'el kamisaal kan haleellaa qilleensaa guddaa Iraan irratti raawwachuu kan hime yoo ta'u, Tehran dabalatee guutuu Iraan keessatti bakkeewwan 10 lakkaa'aman hedduu barbadeessuu hime. Israa'el haleellaa halkanii kana keessatti xiyyaarota waraanaa 60 ol fayyadamuu beeksifte. Kanaanis dhaabbilee oomisha misaayilaa buufataalee waraanaa fi dhaabbilee niikuleeraa rukutuu himte. Akka dhaabbatiin mirga namoomaa jedhutti yoo ta'e haleellaa Israa'el Iraan keessatti raawwattee nagaa ammaatti yoo xiqqaate namoonni 639 galaafatamanii jiru. Namoota du'an keessaa qondaalota waraanaa olaanoo, saayintistoota niikuleeraa fi namoota nagaa dabalata. Iraan haleellaa misaayilaa fi dirooniin magaalota Israa'el irratti deebii kennite. Sagantaan niikuleeraa ishee nagaa ta'uu cimsitee yoo dubbattu Israa'el hooggansa waraanaa fi siyaasaa Iraan laaffisuuf duula itti fuftee jirti. Akkasumas jimaata ganama misaayilli Iraan irraa dhufe magaalaa guddittii kibba Israa'el Beersheebaa rukute. Naannoo gamoo mana jireenyaa fi waajjiraatti bu'uun boolla guddaa uumuun mana jireenyaa hedduu miidheera. Namoonni 6 salphaatti miidhamaniiru. Miidiyaaleen Israa'el suuraawwan diraamaa konkolaataa gubatan, aara furdaa fi gamoolee caccaban agarsiisanii jiru. Gama biraatiin Israa'el Hizbollaa kan akeekkachiifte yoo ta'u, ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Israa'el Kaatis gareen hidhattoota Libaanos Hizbollaan waraana kana akka hin seenne akeekkachiisaniiru. Israa'el obsa dhabdeetti Hizbollaan gocha shororkeessummaa yoo raawwate lubbuun jiraachuu hin danda'u jechuun aadateera. Haalli kun saffisaan hammaataa kan jiru yoo ta'u, sodaa waraana naannoo bal'aa ta'e guyyaa guyyaan dabalaa dhufeera. Wallabdeen kun kan jalqabe waxabajjii 13 yeroo Israa'el magaalaa guddoo Iraan Teheraan haleeluun ajajoota waraanaa fi namoota nagaa Iraan ajjeeste ture. Deebii kanaaf Iraan haloo ba'uuf waadaa galuun magaalota gurguddoo akka Teel Aviv, Haayifaa fi Yerusaalem irratti haleellaa misaayilaa cimaa raawwachuu eegalte. Dhimma kana ilaalchisee hoogganaa waraanaa Iraan duraanii Mo'iseer Raazii akka jedhanitti Israa'el hooggantoota keenya ajjeesuudhaan waraanni ni dhaabbata jettee yaaddee turte. Nuti garuu yeroo kamiyyuu caalaa jabaannee jirra jechuun karoorri isaanii fashalaa'uu hime.
Gama biraatiin pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan haleeluu fi dhiisuu isaanii murteessuu dura torbee lama akka eeggatan himaniiru. Haa ta'u malee Iraan Ameerikaa waraana kana yoo hirmaatte naannicha guutuu gara abiddaa fi badiisatti akka jijjiirtu akeekkachiiftee jirti. Hooggantoonni Iraan mariidhaaf banaadha jechuun haa ta'u malee waliigalteewwan mirga anniisaa niwukileeraa oomishuu irratti isaan dhorkuu akka fudhanne jala sararuun mirkaneessaniiru. Kana gidduutti waraanni Israa'el iddoowwan niwukileeraa fi anniisaa Iraan haleeluu itti fufe. Hooggantoonni Israa'el hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuuf doorsisaniin kunis biyyoonni biroo akka Raashiyaa akeekkachiisa cimaa akka kennan taasiseera. Lolli kun kana booda xiqqaa miti. Iraan fi Israa'el keessatti lubbuu namoota hedduu galaafateera. Namoonni nagaa du'aa jiru. Hospitaalonni miidhamaa jiru. Sodaan immoo guddachaa jira. Iraan haga Israa'el haleellaa ishee dhaabdutti haleellaa itti fufa jetti. Israa'el haga Iraan sagantaa niwukileeraa ishee dhiiftutti haleellaa itti fufa jetti. Ammas nageenyi ijaan mul'atu hin jiru. Maatiin kumaatamaan lakkaa'aman sodaa keessa jiru. Darriin namoota jaalataniif gaddaa jiru. Kaan immoo abdii kutatanii karaa ittiin miliqan barbaadaa jiru. Akkasumas hooggantoonni addunyaa maraa of eeggannoodhaan dubbachaa jiru. Sababni isaas jechi dogoggoraa tokko tarkaanfiin tokko waan baay'ee guddaa ta'e fiduu danda'a. Iraan kana booda humni waraanaa ishee bira darbamuu akka hin dandeenye agarsiiftee jirti. Israa'el yeroo tokko akka waan hin tuqamneetti yaadamtee turte. Amma kallattiin nukaasa jala jirti. Ameerikaan qarqara dhaabbattee jirti. Raashiyaa fi Awurooppaan ammoo sodaa guddaadhaan ilaalaa jiru. Lolli kun yeroo dhiyootti ni dhaabbatamu. Jalqaba balaa guddaa fiduu danda'a. Israa'el haleellaa ishee itti fufuu dhaadatte. Iraan humna guutuun deebii kennaa jirti. Daandiin nagaa dukkana fagoo irra jira. Seenaa guddaa argaa jirra. Seenaa abiddaa fi sodaa guddaadhaan barreeffame. Waraanni Israa'el fi Iraan jidduu jiru amma hammaataa dhufeera. Amma torbee lammaffaa seeneera. Iraan nagaan barbaada jetti. Garuu haleellaan Israa'el akka dhaabbatu gaafatti. Raashiyaan waa'ee hojjettoota ishee warshaa niwukileeraa Iraan Bushahir keessa jiraniif yaaddoo qabdi. Haleellaan kamiyyuu achitti raawwatu balaa guddaa akka fidu akeekkachiisaa jirti. Biyyoonni Awurooppaa Iraan gara mariitti akka deebitu kan barbaadan yoo ta'u, USAn ammallee waraana kana keessatti hirmaachuu fi dhiisuu isheef torbee lama eegaa jirti. Biyyoonni lachuu misaa'ilaa fi diroonii wal haleelaa jiru. Addunyaan yaaddoodhaan ilaalaa jirti. Xumurree jirra. Odeeffannoo biroo qabannee haga deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan mannam.